barbaachisu osoo hin taane deebii qixaa itti kennu. Yoo kun ta'e qofaa nagaan bu'a waan ta'eef kana hangan goonetti immoo eenyuyyuu kasaaraa siyaasaa akkasiirraa namni fayyadamu hin jiru. Qeerroon keenyi kana tiksuu danda'uutu jira. Namoota gaaffii kanaan dura masaraa mootummaa keessatti mangaa yookaan tuuta jedhanii nu arrabsanii sana akka hin fakkaanne dhugoonfachuutu irra jiraata. Kana kan ta'uu qabu. Jaalmarroo maaliif qabsoo hidhannootti cichitan keessaayyuu isin waraanni bilisummaa Oromoo? Waraanni bilisummaa Oromoo kaleessas gaaffii saba Oromoo deebii sirnaa hin arganne sharafameera. Sharafamuu qofaayyuu miti ittuu hin bu'amne jechuun ichoomina sana qabatee qabsoo kolaafamuuf turte eeggatee tiksee rakkoo guddaa keessatti wareegama guddaa kanfalee waan har'a jiru kanaaf dhaabbateera. Warra sama kanaa garuu kan qeerroon bilisummaa Oromoo hedduun itti dhiigee gatateetu jira. Amma marsaa biraa fi wareegama biraa nu gaafate rimaa biraati gaafate. Rimaan kun ammas gatatuuf dhalatuu gidduutti wuxxifatuutti jira jechuudha. Kuni ammoo qeerroo bilisummaa Oromoo harka jira. Waraanni bilisummaa Oromoo waan itti amane qawweetiin waan gochuu jira. Duulli guddaan isarratti baname namoota hedduutiin ololli guddaan isarratti oofame gargaarsa dhabe itti qoofame kana hundumaa dandamate duula sana ji'a 10 hanga 11 olii fi ofirraa qolatee ofirraa ittisee gara haleellaatti deeme naannoo kaleessa gadhiisifamellee dogoggoroota jaarsummaa afaan wal qabatee nutti irraati diigamuu nu mudate hundumaallee deebinee dandamanne lafa kaleessa gadhiisnellee deebinee qabanne waan silaa keessa jirru galmaan gahuufi adeemuu jirra. Qeerroon keenya immoo sana utubuu keessatti gowwoomfamuu hin qabu. Takkaa suufame lama suufamuutu irra hin jiraatu. Boola buudha qabna guduunfaatti gochuudha qabna. Duuti kun dhaabbachuu hin danda'u bilisummaa hin qabnu taanaan. Tokkoomne yeroo gadi baanetti diinni maqaa adda addaa kamiin nuu kennuufi tokkummaan keenya waan inni fiduu danda'u waan beekuuf. Harka wal qabannee dhaabbanneerra xumura hanga itti goonutti deebi'uu hin qabnu. Kana dhaamsi waraana bilisummaa Oromoo. Waraanni bilisummaa Oromoo immoo waan isarraa barbaadamu har'aa miti kaleessarraa kaasee itti jira. Wanti duubatti isa deebisu immoo hin jiru. Kana qeerroo keenyaafis saba bal'aa har'aa diidatti akka bosonuu adanfamee dhiigni dhangalaafamaa jiruufis kan dhaammanne. Yeroo mootummaa kana keessa jijjiiramni dhufeera jedhame sana keessumaa tarkaanfii waraanni bilisummaa Oromoo fudhatee ati baatee ifatti dubbatteen har'a namoota hedduun dubbii gaafa sanaatiin si yaadatu. Ijjannoo sana akka fudhattu maaltu sababa sii ta'e? Ayyee jaalatiyyaa ani kaleessa kan inni ifatti bahee waan kana dubbadhe haqaatu jira. Haqni jiru suni bakkuma jira. Gaaffiitu jira. Gaaffiin jiru suni deebii tokkoyyuu hin arganne hin tuqamne. Warri kaleessa nu ajjeesaa ture, warri kaleessa nu hidhaa nu hiisisaa ture beeki warra Habashaa nu koloneeffate caalaa warra isaanii ulee godhatanii tolfatan sana. Habashoonni afaan keenyan beekani, aadaa keenyan beekani, dhoksaa fi iccitii keenyan beekani. Warruma isaan tolfatani baatirii godhatanii qabatanii Oromiyaa seenan sanatu sana nu taasise. Warruma kanatu immoo deebi'ee har'a abbaa qabsoo ta'ee qabsoo kana deebisee immoo hallayyaa amma jirtu kana buuse. Kana hunda tilmaameeni waan san dubbadhe malee qabsoo Oromoo yoo dhugumaan galma geesseetti ta'e ani qabsoo kanaaf wareegama umurii kiyya hanga kana gabbare hiriyoota kiyya meeqa itti dhabe jaallan kiyya meeqa waliin caa tokko jala ture waliin fal'aana tokko eelee tokko keessaa sooradhee ani hiree argadhee hafe isaan hiree dhabanii na biraa gammoojjii meeqa keessatti allaattiin nyaatte isa sanatti gufuu ta'uu hin barbaanne gufuu kana ta'uus hin danda'u ana miti namni gufuu qabsoo bilisummaa Oromoo galma geesse ta'u galman geenyeefin sana dubbadhe an kaleessa wanti har'a dhufu kuni akka inni dhufuu danda'u nuti yoollee xiqqaatee homaa gochuu dadhabne hidhanneellee diida yoo teenye
bakka itti walii gallee dubbachuu dandeenyu. Ajandaa gaaffii Oromoo nuti dhiyeessannus. Warri nu cunqursus maal akka nurraa barbaadu dhiyeeffate kana gidduutti jaarsi taa'ee nu araarsuu yoo danda'e jiraate araaramna. Kanaaf kana hunda kan goone waan ta'eef warri galee rakkoo kana keessa jirus baabbeera yoo ta'e qabsoo sabaatti deebi'uu ni danda'a. Kaleessa akkas goote bakka akkasitti argamte waan ta'eef har'a qabsoon sin barbaaddu wanna jennuuf hin qabnu nuti yoomiyyuu gara daldaneetu qabsoo sabaa kan ofitti fudhannee gaggeessuu jirra waan ta'eef kana jechuun barbaada warra akkas jedhu hundumaafu. Haala ammaa kanatti waraana bilisummaa Oromootiif uummanni keenya maal akka godhutu eegama? Ayyee waraanni bilisummaa Oromoo qabsoo ofitti hirkannaa sabni Oromoo kan kiisiisaa duwwaa godhee gumbiisaa keessaa haree qullaa godhee ilmaansaa hagassee nu gargaaru sanaani kan nuti qabsoo gaggeessuutti jirru gargaarsa tokkolleen kan hin qabne ololaa adeluutu gargaara paartii akkasiiti nama akkasiiti jedhan sanas mul'atee darbeera argameera qabsoo ofitti hirkannoo irra guddaa isaa immoo qabeenyi keenyi dinagdeen keenyi kaa dugda diinaa irra jiru waraana mootummaarraa buufannee duunii hiikkanneetti qabsoo gaggeessuutti jirra. Uummanni keenya biyya keessaa qonnaan bulaan barataan barsiisaan daldalaan deemsa jiruu fi jireenya kamuu keessaa ka walitti daba'ee sabni Oromoo waraana isaa ta'uu ka beeku osoo ijjeefamuu jiru buna danfisee itti baatee akkasitti waraana kana kan jiraachisuu jiru sanaaf immoo gatii guddaa kafaluutti jira. Qabeenya qofaa osoo hin taane gatii lubbuutti kafaluutti jira. Warri kaanii duulli waraana bilisummaa Oromoo irratti taasifamu akka waan isa hin ilaallanneetti qubanutti qabaa ture quba tokkitti kan itti qabe qubni irraa hafe gara isaati ture. Kanaaf iyyuu waraanni kuni sabaaf sablammiin garii biyya Oromiyaa jedhamtu kana marsee jiru hidhateetu jira. Wal ijaareetu jira. Dhokfateetu jira. Kan ijaarsa qabne hidhatee hin jirre saba Oromoo kana. Wal hidhachiisuu malee walirraa hiikuun nuuf hin malle hin taatu. Kunoo amma bakkoota adda addaatti fincilli amma deemaa jiru kuni gara sanyiitti jijjiiramuutti jira. Uummanni Oromoo ammallee akkuma kaleessaa danqaraa deddeeraa baateetu daandiirra dhaabbata. Sabni biraa garuu qawwee manaa baasuu jalqabee jira. Egaa garaagarummaa isaa asuma irratti ilaaleeti sabni murtii mataasaa haa fudhatu. Warri biyya alaa jiranii bifa adda addaani biyya sana gahani yoo gargaarsa waraana bilisummaa Oromootu barbaadu ta'e karaa itti dhabnee maalii jechuu haa dhiisanii mee wal gahee bakka jirurraa wal tumsee doolaara tokko haa kennume. Doolaara tokko kaabchuunoorraa dhiisaatii ka jedhe abiyyi ittiin sinirraa saame amma immoo deebi'ee ittiin sin ajjeesaa jiru mee woboof kennaame investi nurratti godhaa gootan dhabne loluutti jirra. Kaa hin dandeessani qawwee caccabduu baattanii nuun jettan sanayyuu ji'a 10 waliif ittisuutti jirra jechuudha. Taankii fi xiyyaaraa miti ka onnee ka lolu sammuu ka lolu tooftaa waraanaa qabaachuu ka lolu kaayyoo qabaachuu ka lolu waan du'anii fi beekuu ka lolu danuusa nyaachuuf du'uutti hin jirru nuti biyya bilisa baasuuf lubbuu keenya hin qusannu taakkii barbaaddees ta'ee jeettiin barbaadde miigiin barbaadde dirooniin barbaadde yoo jiraate hanguma rasaasa tokkoof ijjeesuunsa kanaaf sodaa sanaa hin qabnu. Nutti amanuu danda'utu irra jiraata qawwee caccabduu jettee ji'a 10 irraa warri miidiyaa irraa dubbatte ji'a 10 gana guutu immoo namoonni ati humna guddaa qabu waan kana jijjiiruu danda'u torbee lama keessatti waraana bilisummaa Oromoo ari'anii galchuu danda'u jette hin taane jechuudha. Kanaaf wanni ati kaleessette dogoggora ta'uu erga hubatte waraana bilisummaa Oromoo irratti investi godhe. $1 kaabchuunoo kee irraati kacitu. Inni kun waraana bilisummaa Oromoo hidhachiisuu ni danda'a. Hankanaachi barabaraan boo'icha, barabaraan gadadoo, barabaraan du'a, barabaraan hidhaa namnuu nutti kolfaa hafe. Mootummaa bakka garaa jijjiiramaa deemu yeroo tokko mallas jetta, achi Hayilamaariyaam jetta, achi Abiyyi jetta, amma boru yoo dhufe isa tokko jetta. Akkasumatti maqaa namaa dhahaafuuni eenyu waliin jiraata Oromoon nu jechisiisaa nutti illee kofalchiisaa jechuudha.